Waajirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa hojjettoota mootummaa sochooftota himaataa akkasumas dargaggootaa fi dubartootaaf leenjii interprenershippii kenne. Leenjii kanarratti argamuudhaan kan leenjisan gargaaraa Piroofeesar Miratuu Shaanqoo mata duree gatii kee fi gita kee beeki jedhu irratti leenjii gabaabaa kennanii jiru. Gatii kee namni siif murteessu, gatii kee situ murteeffataa jedhan. Gatii ofii jechuun maal jechuudha? Gatii koo namni naan murteessu. Gatii keessa namni siniin murteessu. Namni tokko har'a uffannaa keessan ilaalee tokkoon lafa sin hojjettan ilaalee eessa iyyuu geessu isheen eessa iyyuu geessu inni isiniin jechuu danda'u. Maatiin iyyuu isiniin jechuu danda'u. Namoonni gatii keessan murteessuu danda'u. Maalirra dhaabbatanii waan isin uffattan, waan isin nyaattan, safara isinitti galtan, nama si wajjiin deemtan, haasaa keessan har'a ilaalee gatii keessan murteessuu danda'a. Garuu gatiin koo samiti jechuu danda'uu qabdu isin. Gatiin koo isa namni naa murteesse miti. Gatii koo nan murteeffadha. Biizinesiin keessan irraa tarii waan xiqqoo ta'uu dandeessita. Galiin see tokkoon hin jiru ta'a. Gaafi gaaf ji'aan wanti isin baaftaniif wanti isin argatte wal qixxeema ta'uu dandeessita. Garuu bor akkas akka ta'u hin barbaadu yoo jettan har'uma gatii keessan murteessitu. Gatii keessan guddaa gootanii ilaaluu qabdu. Dargaggeessaa hammam geessa jedha Oromoon, hamma mul'ata kee geessa. Har'a yooma faashinii jijjiirta ta'e faashiniin dhuma hin qabu. Gatiin kee amma faashinii ta'uu hin qabu. Gatiin keessan mul'ata isin borbira geessaniin kan madaalamu ta'uu danda'uu qaba. Jijjiiramni akka biyyaatti dhufuu qaba, akka naannootti dhufuu qaba, akka magaalaatti dhufuu qaba yoo jettan inni akka magaalaatti dhufu hunduma magaalaatiif dhufa. Inni akka biyyaatti dhufu hunduma biyyaatiif dhufa. Akka dhuunfaatti garuu ofii kee jijjiiruu dandeessa. Umurii kee waggaa 20-30 bu'aatti hin buufatin kolfaa taphataa waanuma miidiyaan kun haasaa gubda yoo ta'e yeroo waggaa 50 yeroo waggaa 60 immoo karaa irratti kuftee gatamtaa jechuudha. Sun akka hin taanetti umurii kee irraa sirriitti itti fayyadamuu danda'uu qabda. Halkanii guyyaa hojjechuu danda'uu qabda. Rakkina haasoo osoo hin taane rakkina kan akkamittan furuu danda'a jechuu danda'uu qabdu. Gatiin keessan sanaan murtaa'a jechuudha. Gatii keessaniif gita keessan nan jedhe kanaa jechuudha. Gatii ofii beekuun inni jalqabaa of hubachuu danda'uudha. Ani eenyu sadarkaan jiru irratti maal hojjechuun danda'a jechuus qabaa jedhan. Keessumattuu ni danda'ama jechuu qabna. Dandeettii waa diduu horachuu, dhibaa'ummaa diduu, abdii kutannaa diduu, waan mul'ata kee waliin hin deemne diduu danda'uunis murteessaa ta'uu gargaaraan Piroofeesar Miratuu Shaanqoo kaasanii jiru. Namni tokko jireenya isaa keessatti haalaan otoo hin daangeffamin yaada xiqqoo isa keessa jiru osoo hin tuffatiin hojii isaa carraaqqiin hojjechuu akka qabus kaasanii jiru. Bara 2016 kanatti galmoota gurguddoo milkeessuuf qabamee hojjetamaa jiru keessa inni tokkoo fi murteessaan dhimma interpreneroota baay'inaan horachuuti jedhan itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Amsaaluu Abdiisaa. Galmoota afran keessaa inni duraa fi murteessaan dhimma interprenerummaadha. Galma kana milkeessuudhaafis amma leenjii leenjistootaa gaggeessaa jirra. Marsaa dura leenjiin leenjistootaa kolleejota irraa filatamanii sadarkaa naannootti leenji'anii jiru. Isa boodas deebi'anii sadarkaa magaalaatti dhaabbilee barnootaa kolleejii lamaan keessatti kolleejii Pooliteeknikaa Adaamaas kolleejii Pooliteeknikaa Wanjiidhaas walitti leenjii guyyaa 7 kennee jira leenjistootaa fi namoota gara 200 ta'an leenjii leenjistootaa 200 ta'an qopheessinee leenjisaa turre. Akka obbo Amsaaluun jedhanitti leenjiin kun hanga sadarkaa gadiitti gadi bu'ee hawaasa bal'aa biraa hanga ga'utti kan itti fufu ta'us kaasaniiru. Gara hawaasaatti bal'aatti aanaatti in bulk leenjiin hin kennama. After seektarri hunduu karoora mataasaa qabu. Karoora interprenerummaa kun seektara carraa hojii qofaa miti. Manaajmentiin leenjii kana leenjii hundi gadi bu'ee interprener horata jechuudha. Dargaggeessi leenjii hundi gadi bu'ee interprener horata. Bu'uura kanaan yeroo muraasa keessatti bara kana waan karoorfanne in dhugoomsinaa. Dhugoomsinees yaadaan waan hafuutu hin ta'in leenjii walitti qabamee namni harka dheeddaan deemutu hin ta'in qabatamaan leenjii abbaa qabeenyaa, leenjii hojjetaa cimaa, leenjii hojjetaa naamusa qabu horatu. Leenjii haala qabatamaa naannoo ofii carraatti jijjiiru. Interprener akkasii horachuudhaaf itti deemaa jirra. Milkoofnaa bu'uura kanaan yeroo muraasa keessatti milkeessinee argamuudhaaf itti deemaa jiraachuu sana ibsuu fi
Bara kana akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti interpreneroota 64,000 horachuuf hojjetamaa jiraachuu kan himan ammoo kantiibaa itti aanaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaati. Galma keenya keessatti akka bulchiinsa magaalaatti kan nuyi karoorfanne nama 64,000 ol kan ta'u interpreneroota kun immoo Oromoo qaala'insa jireenyaa dandamatu, Oromoo daldalu, Oromoo oomishu uumuudhaaf jedhamee kan karoorfamedha wanta ta'eef inni jalqabaa galmuma keenya irraa madda jechuudha. Akka obbo Mulaatuun jedhanitti leenjiin kun leenjii waltajjii dhumarratti haasa'amee gargar galamoo osoo hin taane qabatamatti hojiitti kan hiikamu ta'us kaasanii jiru. Ergamni mootummaa naannoo Oromiyaadhaan inni guddaaf inni olaanaan Oromoo fi Oromiyaa dinagdeedhaan cimsuudha jechuudha. Oromoo fi Oromiyaa dinagdeedhaan cimsuu kan itti dandeessu Oromoo fi Oromiyaa kun ergama tokkoffaadha. Kan ittiin cimsuu dandeessu jalqaba yoo nama interpreneura sammuunsaa riskii fudhachuudhaaf, daldaluudhaaf, oomishuudhaaf qophaa'ummaa kan qabu uumuu qabda jechuudha. Hawaasa akkasii heddii uumtee booddeetu hawaasa kanatti galchita. Kanaafittuu inni jalqabaa ergama mootummaa naannoo Oromiyaati. Qabatamummaan isaa kan mirkanaa'e, fayyadamummaan isaa kan mirkanaa'e waan nuyi har'a waltajjii irratti haasofnee dhiifnu otoo hin ta'in gara jireenya namaa jijjiiruutti kan darbu from soft to hard, from simple to complex kan itti adeemnee jalqaba itti himtaa, inni hubachiistaa, sammuu isaa jijjiirtaa, ilaalcha isaa jijjiirtaa, eddasii booddee qabatamaadhaan ijaarree namoota warra waldaa hojii gamtaadhaan ijaaramaniif lafa isheediillee laannee akka isaan ijaarratan kan itti taasifnu, qaala'insa jireenyaa akka isaan dandamatan, akka isaan aannan oomishan, akka isaan lukkuu oomishan, akka isaan daldalan, daldala xiqqaadha qabee amma guddaatti akka deemaniif waan goonu waan ta'eef waan tiyoorii duwwaa miti jechuudha. Leenjifamtoota dubbisne leenjii interprenershippii kun jireenya keenya irratti jijjiirama guddaa kan fiduu fi nutis qalbii keenyaaf yaada keenya jijjiirre hojii otoo hin tuffatiin jiruuf jireenya keenya fooyyeffachuuf carraaquu akka dandeenyuuf kallattii kan nutti agarsiisedha jedhan. Leenjiin kun an dubbii akkamitti ilaaluu danda'a? Hojii koo akkamitti hojjechuu danda'a? Jiruuf jireenya kan kootuu mataa isaatti akkamitti gaggeessuu danda'a kan jedhe gahee guddaa jireenya kee keessatti taphatee jechuu danda'a. Yeroo fi gita kiyya bare gita kiyyaafis kagatii kiyya kan falus anuma akka ta'e baradha leenjii kanarra. Ani hammarratti qaxaramaa ta'een hojjetaa jira. Kan irratti immoo dabalataan maal hojjedheen beekumsa koo fi dandeettii kootti fayyadameen of jijjiirama biyyaa keessatti gahee maalii bahuu danda'a kan jedhu itti fayyadama sa'aatii qabnurraa kaasee maaliin jijjiira kan jedhu wanta baradhe waan jiruuf jireenya mataa koo keessatti akkamittiin hammarratti yeroo koo balleessaa ture ammaan booda akkamitti sirreeffadha kan jedhu waan keessa taa'eera ittiin jijjiiramuuf immoo kaka'umsa qaba. Yoo hojjetaa mootummaa isteeyyuu hojii kee ummatti hojjette asi maamila qabda jechuudha. Tokkoffaa achirratti waan jirtu keessaa bahu kan kee qabdu sirratti sirrii gatii kennuufii qabda. Dhiyeessan maal of keessaa qabeette maal naannoo kiyya jirette maal danda'a maal hin dandeenyette maaltu barbaachisa hojii kee ummatti hojjechuun ammas barbaachisa hojii kalaquu barbaachisa jechuun wanti yaada jira. Hojii interpreneurship jechuun wanta haaraa tokko ummattee rakkoo waan ummataa hiikuu danda'u ati immoo madda galii kee kan ta'uu danda'u biyyas kan guddisuu danda'u jireenya kee hanqisuu danda'u kumachuudhaaf maamila qabda waan ta'e kana irraa barannee jiree jira. Sammuu kee amansiiftee nan hojja'attee yoo itti seente xiqqarraa kaatee bakka guddaa gahuu akka dandeessu carraa kanaatti isa barnoota akkasii argachuu kiyyaa fi baay'een gammadee gara fuulduraatti immoo leenjii argadhe kanarraa hojii xiqqaa osoo hin taane guddaa osoo hin jenne hojii osoo hin qoodin hojii uummadhee akka nama tokkootitti hojii hojjechuu fi kaka'umsa guddaa natti ture jechuudha. Fuuldurattis leenjiin akka kanaa hanga sadarkaa gandaatti kan itti fufu ta'us ibsamee jira.